Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa jirtu hordoftoonni chaayinaalaan ni haatu nageenya rabbii bitaan bikkuma isin jirtanitti isin haa ga'u jechaa irraan tanaas walaloo qabadhee isiniif dhiyaadhe mata duree walaloo kiyyaattis barnoota yaa barnoota utubaa jireenyaa ibsitu eenyummaa bu'uura qabeenyaa faayidaadhaaf biyya keenyaaf yoom biyya keenya qofa ammas kan addunyaa bu'aa wallaalummaa ofirraa lafa keenya ni misoomsinaa oromiyaa teenyaa barnootaan guddisnaa sadarkaa teenyaa kaanee haa barannu maaliif teenyaa kaanee haa barannu maaliif teenyaa warri barnoota baratee samii gubbaa karaa baafatee samii nutis addaa miti keenyas yoo baratee biyya barnoota baratee waa hundaan duroomtee hojii dhabdummaa fiyyummaa seentee hambistee waan dachii keessaa takka yoom hambisee waan dachii keessaa takka yoom hambisaa samii gubballee deemee xayyaaraan kara feetee ati saddaa mitii kaatee yoo cimtee baratte ati saddaa mitii kaatee yoo cimtee baratte barnoota jechuun kan jiru siif ibsu dukkana sirraa balleessee kan ifaa siif ibsu rakkoo adda addaa kan sirraa hambisu akka shukaraa kan jiru siif mi'eessu hiriyaa sii ta'ee kan si gammachiisu isa malee jira kan jiru siif ibsu isa malee jira kan jiru siif ibsu waan hundaan si cimsaa beekumsa siif jaaraa namni likkiin cimee kan waa hundoo baree humna sin gaafatu salphaadhaa barii dhibee wallaalummaa jalaa si baraaraa barnoota baradhu si fayyadaa boru barnoota baradhu si fayyadaa boru barnoota jechuun mallattoo guddinaa kan hunda siif caaluu hin qabu hanqinaa dadhabina hin qabu salphaadhaa barumsi yoo isa barattee waan hundaan duroomtaa yoo isa barattee addunyaan qiccoomtaa jireenya guddinaa iftoominaan jiraattaa kanaafuu kaanee haa barannu kanaafuu kaanee haa barannu barnoota baradhu yaa xiqqaa yaa guddaa barnoota barachuun bu'aan isaa guddaa yoo isa barattee boru si fayyadaa sirraa hambisaa cinqii garagaraa dileet godhaa cinqii fi gaddaa hanga jiraattuu jireenya bareedaa barnoota baradhu yaa xiqqaa yaa guddaa barnoota baradhu yaa xiqqaa yaa guddaa faayidaan isaa faayidaa malee hin qabu hammeenya yoo barnoota barannu waan hundaan guddannaa faayidaa isaa hedduudha yoo lakkaawwamee dhumaa waan hin beekne hundaa isarraa barannaa kanaafuu barachuudhaaf falli nuti qabnu kanaafuu lammii koo kaanee haa barannu kanaafuu lammii koo kaanee haa barannu barnoota baradhu baadiyyaaf magaalaa isa baradhu isaatu nuuf wayyaa guddina waa hundaa isaatu nuuf wayyaa waan biraa hundaarraa isaatu nuuf wayyaa harka wal qabannee namoota wal taanee tokkummaadhaan baradhu namoota ol kahaa tokkummaadhaan barannaa namuutu ol kahaa barnoonni sammuu nuuf qaraa barnoonni mi'aawaa akkana diidee waan akka barnoota mi'aawuu maalumaatu jira siyaasaa fi barnoota ammaas hawaasa utubaa diinagdee yaa barnoota sumaa jaalalaa fi tokkummaa nama gidduutti himtaa kottaa baradhaa namuutu dhandhama mi'aa isaa laalaa irraa fayyadama mi'aa isaa laalaa irraa fayyadama barnoonni faayidaa malee hin qabu hammeenya barnoonni hubannoo rakkoo biyya teenyaa doofummaa fi hiyyummaa firraa lafa keenyaa nu barsiisuuf kaan barsiisonni keenya nutu barsiifataawwan lammii keenya jabeeffatan mudhii isaanii hidhatan barsiisonni keenya maaf teenya nutoo kaanee maaliif hin baranne nutoo maaliif teenya yaa ilmaan oromoo barnoota baradhaa wallaala dukkanaa kana hubadhaa dukkana hin taa'inaa ifaa qabsiifadhaa wallaalaa hambisuu cimaa hojjedhaa dhiiraaf dhalaan xiqqaa fi guddaan barnoota jechuun waa hunda si barsiisaa jireenya dhala namaa takka yoom hambisa barnoota yoo jennu waa muraasan kaasaa saayinsiif hawaasa herregaaf baayoloojii takka yoom hambisa yoo barnoota barannee bu'aa argamsiisaa hunda yoo barannee bu'aa argamsiisa akka walaloota irraa barumsa guddaa fudhattan abdiin qaba ammas akkatti baratan abdiin qaba hanga walaloo biraatiin wal agarruun nagaan naaf turaata
warroonni maatii chaayinaalanii haa ta'u hin ta'in maatii chaayinaala keenyaa ta'u sabskiraayib nuuf godhaa isiniin jenna warroonni taatanii jirtan laayikii sheer gochuu hin dagatinaadha hanga qophii biraatiin wal agarruutti nagaan nuuf tura.